Baratu darbu dide ofin gunguma dema barano baromani baro mandarba amayo mitino darba Abashaan warshaa kijibaa fi cubbuutiin beekamtu. Umaa irraan bitina umaa ittiin gurgurina. Oromoon waan beekuu qabu keessaa gabaabatti Oromoon Habashaa miti. Oromiyaan Abisiiniyaa hin turre. Oromoon seenaa Minilik tokkoffaa yookaan Solomonic Dynasty kan lallabatu. seenaa Aksum, seenaa Faasilidaas, seenaa Laalibalaa, seenaa zamana Masaafintii fi kan kana fakkaatu wajjin hidhata hin qabu. Gaafa Habashaan wal fixxu san Oromoon sirna gadaatiin if bulchaa diinaan kabajamaa fi sodaatamaa bilisummaan nagaan jiraachaa turan. Kuni biyya Solomonic Dynasty yookiin Solomonic Empire suni kan Minilik tokkoffaan ijaare otoo hin ta'in amma Oromiyaan keessa kan jirtu kan Minilikin lammaffaa ijaaredha. Habashni naannawa gaafa Afrikaa keessatti shororkaan uumaa ture shororkaa dheertu. Keessaa uummata Walloo faaratti yeroo dheertuudhaaf bara 1500 dura kan weerara godhaa ture. Walloon duumaayyuu Habashaa keessa hin turre. Walloo 1872 dhuunfate. Egaa isa taanee Tuulama irratti amma namni Tuulamni loleeraansi. Tuulama 1876 dhuunfate. Arsii guddaatti beekna. Guddaatti bal'aatti lolee Arsiin 81 ka'ee lolaa kan turedha. Amma 86 irratti galillee wanni ta'e garuu gara Baaleetti gara gadiitti amma 90tti lolleetti fufe. Arsii 86tti dhuunfate. Egaa gara Hararitti gara Ba'aatti yoo deemnu akkasuma ittuun afran qalloo naannaa sanattis lola dheeraatu ta'ee hin beekna. Ituu Humbannaa 87 Maccas akkasuma lolli Maccaa sunis bal'aa ture. Macca Gibee fi Iluu 1891-97 Umarratti 1899tti Boorana qaqqabe. Boorana 1896-99tti walii galatti 1872 irraa eegalee 1899tti Oromiyaa dhuunfate Minilik. Kunigaa baroota 27 lola baroota 27 akka walitti dhaabbatuun waggaa dheeraa fudhatee jechuudha biyya keenya kana qabachuun fi Habashaan. Waggaa dheeraa kana keessa yoo darbu balleessaa guddaa du'a guddaa saamii guddaatu irra ga'aadha iddoo sanatti kan deemu. Habashaan weerara yeroo dheeraa kaaba Oromiyaatti ummata Walloo irratti gooteen booda Minilikiin cabxe. sirna Habashaa jalatti gabrummaan kufte. Seenaan Oromoo fi Habashaa weerara Minilik irraa jalqabde. Lola kana waggaa godhu gadoodoo guddaa ummata Oromoo irraan ga'e. Waggaa dheeraa kana keessatti nama gara miliyoona 5 tuqmee jedha. Ummata Oromoo naasuu malee gate. Durumaanuu akkaataan isheen itti ijaaramte hundeen ishiitu Oromoo ajjeeftee ummata Oromoo akka ja'amutti miliyoona 5 ol fixe. Oromoo cabsitee yeroo sanitti lakkoofsi ummata Oromoo miliyoona 10 shalagamaa. Oromooni walakkaa isaanii tuqmee lakkoofsa ummata cina deebisee jechuudha. Oromoo buqqifteeti dhiiga keenya irratti ijaaramte. The empire was created through the deployment of violence. It has been maintained through violence since then. Kana keessa akka jirutti hogganoota irratti xiyyeeffatee hogganoota warra lola irratti ajjeesee warra kaanillee eegas booda summiidhaan warra gateetu hedduu jira. Dabaan ijaaramte jechuudha.
The aggressive party still denies the atrocities committed against the nation of the South during the conquest. Gandoota barbadeessa akka jirutti akkuma amma godhamaa jiru kanatti. It still denies the Naftanya system that exploited the reach of the South. Jal'inaan ijaaramte jechuudha. Uummata manneen keessatti gube. Qaanii keessatti humiliation achitti wanta nama geessedha. Badii takka malee namoota karaa irratti tarree galchee fannisuu ture. Nama qaluu. Dhiira harka irraa cinuu ture. Nama garboomsuu. Namoota mukatti hidheeti hallayyatti haruu ture. Dubartii harma irraa muruu ture akkasiin gaa Oromiyaa jala bulche. Diinni Oromoo sirna Minilik kan Oromiyaa weeraraa turee fi ammallee itti jiru kana. Sirni Minilik Oromoo fi uummata kibbaa ni gate, ni saame, ni bittinneesse malee Habashootaan wajjin hin tokkoomsine, hin jaarre, hin guddifne. Hin tokkoomne jedha Habashaanii. Minilik Itoophiyaa tokkoomsuu hin ta'in waan godhee saamee. They are still in denial of the physical and cultural genocide which had been inflicted against the people of the South. 1899 irraa kaasee fi hanga bara 1962 yeroon kun yeroo bara dukkanaa bara dhabamaatiin jeene. Oromoon yeroo hundumaa kan inni ittiin cabu Oromoodhaan. Waa'ee walabummaa kuni calqaba yeroo calqabamu dargaggootu calqabe. Jalqaba wanni ta'ee jiraate sossoo afran qallooti. Sossoo afran qalloo bara 1962 sanboota fincila baalee jira. 1964 fincilli baaleetti jijjiirama guddaa fide naannawa baaleetti. Sanboota waldee maccaa fi tuulamaati 1963. Muddee 12 bara 1969 maqaa Oromootti waa jalqaba. Isaanummaan kuni Jaarraa Abbaa Gadaa, Elmoo Qilxuu fi Mahammad Umar Boodagaa bara 1970 qeeroon ganama dhalatte. Dubartiin hawaasaa fi qabsoo Oromoo keessatti qoodni qabdu maali? Dubartiin waa'ee siyaasaas, waa'ee hawaasummaas, waa'ee dinagdee keessattis bakka dubartiin hin jirre waa takka hin milkaa'u. Keessatti dubartiin kabaja guddaa qabdi. Ka jalqabaa dubartiin haadha. Daa'ima duwidatti baattee qabsoos ni gaggeessiti, hiriiraas ni baati, hojiis ni hojjetti, mana keessatti alas akka haadhatti illee dubartiin kabaja guddaa qabdi aadaa Oromoo keessatti. Kan lammata haadha siinqeeti. Dubartiin barsiistuudha jechuun daa'imarraa jechuudha. Aadaa isaa aadaa ijoollee barsiisti, amantii ijoollee barsiisti, eenyummaa identitii ijoolleen haadha laalaa baratti. Dubartiin hamiltuudha. Jaarmiyaan adda bilisummaa Oromoo jaarmiyaa uummata biratti hedduu jaallatamuu fi wareegama hedduullee uummati Oromoo sitti baasee miseensota isaas itti kafalanidha. Kanaaf maqaa kanaanitti gara fuulduraatti deemuuf maqaadhuma jaarmiyaa kanaatiin deemamee akeeki kun bakka ga'u ga'a jettanii yaaddumoo? Maqaa walabummaa Oromiyaa isa jedhu kanaan maqaan kan biraa moggaafameeti qabsoon kun akeeka bakka ta'eef bakka gaha jettanii yaaddu. Kaayyoon suni sirna kolonummaa naftanyaa burkuteessinee impaayera inni irratti ijaare jigsuun Rippaabilika Walaba Oromiyaa uummataa dimokiraatoftee gadhaabnaa kan jedhudha. Injifannoo hanga ammaa argamte hunda kafide kaayoo bilisummaatti cichuudha. Kaayyoon qabsoo dhaloota sanaa Oromiyaa walaboomteedha malee Itoophiyaa ishee biyya diinaaf alagaa taate kana dimokiraatessuu hin turre. Oromoon Itoophiyaa dimokiraatessuu fi Oromiyaa walaba taate muratee argachuudhaaf Oromiyaa securitize godhuu qaba. San jechuun before independence or federation Itoophiyaa keessatti labsachuu dura Oromiyaa gogaa Oromiyaa hundarratti itillee isii kanarratti abbaa ta'uudha.
kanaaf yoo qabsaa'e Oromoon dura san kan qabsaa'e ka hafe fuuldura gaafa humnaa yoo murteeffate gaariidha. Afaan faajiin jirtu sirni qabu wallaansoon qabsoo waraanaa yookiin humnaa hin barbaachiftu jaakuunii kun immoo karaa nagayaa kun warri karaa nagayaatiin leellisaatu illee narra boolla abiyyi keessa jira jaa. Wannoonni kun immoo haalaan fudhatamuu qaba. Maaliif yeroo ammaan tanaa qaxxaamura keessa waan jiruufi kana akkamitti yoo walitti firoomee dura deemuu danda'a. Dhaabicha keessa jira yaadni afaan faajiin intentionally godhamaa jira. Dubbiin kuni dubbii kaayyoos. Qabsoon Oromoo hoggansa cimaa dhabuudhaan lafarra shorroqaa shurgugaataa jira. Uummatni kun dhaaba hin qabu. Dhaaba inni qabaatee erga waggaa 50 itti of walirreegaa ba'e feekii ture. 1969-2021 waan guddaatti egaa mata bara 52 qabsoon maqaa Oromootiin maqaan Oromoo hawaasa Oromoo keessatti beekamee Oromummaan keerraa kaasee waa hedduu godha. Tokko afaan Oromoo afaan tuffatamummaarraa bahee afaan ittiin barreeffamu tahee afaan ittiin wallifamu tahee guddatee as bahee jira. By the way, afaanota 1700 ka addunyaa keessa jiran keessaa har'aan tana afaan Oromoo era malee afaan 25 jira. Miliyoona 60 oliin afaan dubbatamu. Afaan miliyoona 60 dubbatamu kan Xaaliyaanii fi Turkiidha. Number 24-23. So afaan Oromoo afaan guddaa. Afrikaadhaaf afaan neetiivii yoo jedhan afaan Hausaatiin miliyoona 40 himata Hausaan garuu ka Oromoo turre guddaadha. Neetiiviin isa kaangaa Arabaa jira, Sawahilii jira. So Oromummaan afaaniin, aadaan, duudhaan, seenaan, siyaasaan, hawaasummaan gabbachaa dhufe. Wanni hafeef isa xiqqootana irreedha. In my view, begging for an inclusive national dialogue will not lead to a real dialogue unless one possesses, manifests, shows a credible source of power. Oromoon yeroo hundumaa kan inni ittiin cabu Oromoodha. Diinni Oromummaa eenyu? Tokko inni duraa naftanyaadha. Inni lammadaa mooraa Itoophiyaati. Abbaan fedhe kan Itoophiyaa leellisu farra Oromummaati. Kaan gantoota of course. Kan guddaan itti aanu walaawwala. Mooraa qabsoo Oromoo keessatti kan reefu adda rafaasin jettu walaawwalaatu jira. Kaayyooti ciccittuu dhabuu jira. Kaayyoon mataansi bakka yeroo itti gatii dhabdee jira. Uummanni Oromoo maaliif qabsaawaan yeroo itti wallaalamee jira. 19 bara 2018 santuun mudate. Gantoota waggaa 27 aangoo irratti dhiifne. So inni kuni diina Oromooti. Gara laafina Oromummaatu kana fide. Rakkinni keenya tokkoffaa kolonii kana keessa jira. Kolonaayizdii taane. Rakkinni keenya Itoophiyaa wajjin qabnu du'aan jalqabanii ammallee nu ajjeesaa jiru. Sobaan jalqabanii ammallee nu sobaa jiru. Kun dhaabachuutu irra jira. Warri maqaa Itoophiyaatiin ijaarame tokkollee nu qabsoo Oromootiif bu'aan fili. Yerumaaf. In fact, ni laamsheessan akka yaada fiyyaatti. Uummata Oromootiif kan barbaachisu independence for massive reasons. Oromiyaan akka amma jirtutti independentii taatee 33 taati. Kanaadaa biyyi obbo Urjiifaa 38 maal rakkata? Akkitti probleemii keenya dhiyeeffannu geeddaramuutu irra jira. Oromoon maajoritii ta'ee maayinooritii kadhatee wajjiniin jiraanna jedhee kan inni itti wanni ta'u garbummaa sammuuti irraa kan hafe maal dhabeeti? Nuti isaanitti dhandhamalee isaan nutti dhufan. Oromiyaa walaba hin baane bilisummaa keessa argamuu danda'u forum. Afaan isaaniitiin diibeet godhaa ooluun akka isaaniitti yaadu jechuudha. Cunqursaa waggaa dheeraa kana boodallee bal'inaan, guddinaanii fi gabbinaan afaan Oromoo afaan Amaaraa ni caala. Afaan saba tokkoo aadaa saba saniiti. Aadaa fi afaan Habashaa duula dhokotaa farra Oromummaati. Duula kanarraa ifittisuuf Oromoon addunyaan qixxaachuuf fakkeenyaaf afaan Ingilizii malee afaan Amaaraa barachuu hin barbaachisu. Baruu akka seeraa fi heeraa afaan Amaaraatiin barreeffamu. Seeraa fi heera
warshaa cubbuu fi dharaatiin cuubame taasisa. Akka Oromootti keessaafuu afaan Amaaraatiin mari'achuun yookiin walgahii hirmaachuun ifitti qofachiisu. Walgahiin yookiin mariin Habashaa wajjin godhamtu hundi humna, lafa fi afaan jiddu galaatiin ta'uu qaba. Oromoonni afaan Oromoo dubbatan hundi miidiyaa Amaaraa irratti afaan Oromoo yookiin Ingiliziitiin dubbachuu qaban. Oromoon aadaa fi afaaniin iftee dhiyaachuun kabajaadha. Lafatu itti dhiphate moo? Qabaa diinaa jalaa bahuutu nurra jira. Without walabummaa there is no bilisummaa. Sirni Minilik kana mallee itti fufaa jiru. Hanga iddaan buqqa'u Oromoon nagaa hin argatu. Gama biraatiin tumsi Oromummaa afaan, aadaa, irreecha, sirna gadaa fi seenaa Oromoo dagaagsu. Inni lakkumanni kun dagaagaa deemuun Oromummaan humna horaadha. Tokkummaan Oromoo jabaachuudha. Irree kana hunda godhuudhaaf irreen ittisaa jiraachuu qaba. San booda gaa Oromiyaa bilisoomsuudha. Uummanni keenya dinagdeen akka bilisummaa argatu we need independence. Nama barate dhabe moo? Afaan keenya akka dagaagu we need independence. Risoorsii biyya isaa keessaa hin qabu moo? Magaalonni keenya akka bilisa ba'an we need independence. Cimminni Oromummaa bilisummaa hojii deemana fakkaata. Akka Oromootti nu weeraran, akka Oromootti nu saaman, akka Oromootti nu salphisan. Kanaafuu akka Oromootti ifirraa ittisuun haqaa fi mirga Oromummaati. Mooraan Itoophiyaa maal waggaa 40 egaa dabaane bara gargar bitannee jira. Dhukkuba kanarraa fayyuu kan danda'u Oromoon Habashaarraa addaan bahuu duwwaa. Uummatni yoo ijaaramee hooggana qabaate ani Oromoon waanumanni uummata garagaraarraa gara. Habashaa wajjin taa'uun dhukkuba. Independensiin sun lafa bu'u malee Oromiyaa keessatti Oromoon gaafiin isaas hin deebi'u. Mirgi inni barbaadu sunis qe'ee Oromooti miti dallaa Oromoo jala hin gahu. Kuni yoo dhiphoo na jechiisee nan dhiphadha dhiphachuu miti nan duudu. Oromiyaa kana yeroo addunyaa keessatti ilaallu qophaa ishee Afrikaa keessaa 8ffaa addunyaa keessatti uummanni Oromoo kun rakkoo yaadaan qabu osoo ta'e Sudaan kibbaa isa biraa yeroo deemu, Eertiraan isa biraa yeroo deemu, Tigreen illee har'a isa biraa yeroo deemu. Amma dheengadda deemuun labsatanii deemoo otoo hin taane mootummaa kana fidanii filannaa yeroo godhani miidhaaf maan jenne Oromoon kun maan ilaalle ollaasaa kana. Nutu haasa'a malee ani waggaa dheeraa kana keessatti nama dhufee natti bilbilee natti haasa'ee ilaa yaada kana qaba warri kaan akkas ta'aa jiru lafa bal'ifataa jiru Somaaleen asiin dhufte walakkaa lafa Oromoo fudhatte asiin walloo dhaqanii fudhatan isa kaanuu kan keenya jedhanii gabaa keessatti wallagga kan keenya jedhanii labsan garuu maaliif inni kuni akka sammaa yeroo dheengaddaa giincii ka'ee sana akka yeroo lafaa ka'ee sana wal duukaa kaasuudhaallee yoo baate public opinion kana argaa jirtu dhagaa jirtu mee amma yoo wanni kun dhume amma Tigreen yoo injifattee naga egaanii nan deema jette mee yaada asii achi tilmaama muuxannoo qabdanirraa dhibba keessaa meeqatu Oromiyaan kun ka'ee hayyegaa dhumaa jira wanni kuni silalleettuu yaanne hin beennu garuu namnu garagaroo godoo isaatti galaa jira jedhee hin ka'aayii gaaffii guddaa. Say that Ethiopia is a classical empire. For what we know from history, empires are difficult to democratize. The concerned party should use non-threatening language during the dialogue session. Can this happen when parties are calling for the destruction of Oromiyaa? For example, Oromiyaa Yehudam.
this is the most strident anti-Oromo identity I've ever read, I've ever seen. Akkamittiin institutioniin Oromoo tokko kan afaan, aadaa, qalbii siyaasaa, diinagdee Oromoo abboonfachiisu tokko jiraachuu danda'a. Sammuu bilisa ta'e independent qalbii isaanii akkamittiin uumuun danda'ama. Maaliif yoo jenne baay'inaan amma dhaloota adda bilisummaa Oromoo irraa yookaan qabsoo uummata Oromoo kanarraa yoo laalle yaada lamaatu wal cinaa dhalate. Yaada lakkuu jennu jechuun ni dandeenya na fakkaata gammaatti sayyoonni kanuma jechaa jiranii. Itoophiyaa keessaan Oromoo jiraachisuudhaa fi Oromiyaa bilisa taate uummata Oromoo bilisa ta'anii fi Oromiyaa walaba ijaaruu yaadni kuni haga har'aattu jira. Wanneen akka Afaan Faajjii jedhamee amma fakkeenyaa fi Dr. Obsaanis kaasan keessaa waan akkasiiti. Isuma jiru sanaatu dhaloota darberraa dhufee Afaan Faajjiin kuni dhufee otoo Afaan Faajjiin taane kaayyoon kuni wal cinaa deemaa wal riqaa tokko dura darbaa tokko dhiibaa asgee ammas itti fufaa jiraachuu isaatu mul'ata. Kun akkamittiin akka sirratu dhaloonni kun yookaan immoo hayyoonni akka keessanii kuni adda durummaadhaan as baatanii wanti isin akka siyaasaattis teekii fudhattanii warreen isin fakkaatu baay'ee organizing godhamee haalli yaadni lakkuu kuni tokkoon isaa itti cabee hafu godhamuu itti danda'amu yookaan itti immoo popularity argatu itti godhamu tokko jiraachuu hin danda'u jettaniiti abdii kutattammoo maaliif haga ammaatiin eegdanii gaafa dhaloota irraa kaasanii haga har'aatti umrii kana keessatti walumaan jirtu maaliif dhaloota kana sirnaan itti dabarsuun hin danda'amne? The oppressor will not voluntarily give freedom to the oppressed. The oppressed has to demand it. Another observation is that the future of Oromo people nation lies with the process of self-determination, leading to national sovereignty. Oromoon hiree ifii murteeffachuun bilisummaa walabummaa fi mootummaa birmaduu Oromiyaa hanga gonfatu qabsoo itti fufuu qaba. Filmaanni Itoophiyaa dimokiraateessuu dhumatee jira. Eessaa kaanee eessa geenyee jirraa kan jedhu bakkuma jiru kan hubachuudhaa fi ture mata dureen irraa. Amma maal ta'uu qaba? Walga'iin duraas mariin duraas walabummaa akeekee inni har'aas walabummaa akeekaa. Egereen Oromiyaa kun walabummaan kun akkamitti dhaqqabama? Oromiyaan walaba taate kun maal fakkaata? Isa jedhu ittaansinee mari'achuun barbaachisaa natti fakkaata. Garuu waan nama jedhame kun baay'ee barbaachisaa. Haasaa sirni tokko yeroo jijjiiramu dhaaba siyaasaa duwwaadhaan dhaabi siyaasaa hiyyees gahee guddaa qaba. Namoota baratanii qofaa miti gahee guddaa barruu duwwaadhaan namni banan buna dhugutti irbaata ijoollee isaa wajjin taa'ee nyaatu. Galgala yeroo haasa'u jaarsoliin biyyaa yeroo dhufanii buna dhuganii maal haasa'u kan keenya kun maal ta'uu deema eessa jira maal taana kan jedhu kuni hin jiraayi ka jedhu gaaffii guddaa ta'uu qaba. Kakaasuu illee qaba. Wal kakaasuu qaba. Namni gaafatamuu qaba. Maaltu ta'aa jira? Naannoo keenyatti maaltu ta'aa jira? Amma Oromiyaan yoo laalle har'a maal keessa jirti ka jedhu kana nama meeqatu guyyaa eebare otoo hin taane ji'a keessaallee guyyaa tokko sa'a tokkotti kennee taa'ee haasa'a laata ka jedhu yeroo hundumaa of gaafachuu qaba. Maaliif waan kana irratti wareegama baasaa turre kana geggeessina jennee jirra. Woorkishooppii dhumti kun iyyuu kanarraa maddi. Maal yaadaa jirra? Namni maal ta'uu qaba ka jedhu kuni irratti mari'atamuu qaba. Warri Oromiyaa balleessuuf irratti hojjetaa jiranii tokkummaa qabu. Maaliif warri bilisummaa yookaan walabummaa Oromiyaaf yaada qaban
tokkummaan qabanii. Dhumarratti amma Oromoon maal godhuu qaba? Oromoo dandamuuf soso'iinsii fi mariin kallattii hundaan godhamaa jiru nama mirkaansa. Itti fufaa. Oromoon akka bilisummaa isaa gonfatu mamti tokko hin jiru. Garuu yeroo gidiraa uummata Oromoo gabaabsuuf tokkummaa fi qabsoo saffisuun nurraa eegama. Oromoon jaaramee tokkummaan yeroo qabsaa'u diina moo'ee jechuudha. Namni jaalaltee Habashaa irraan dhumin yeroo Oromoo yookiin Habashaa ittiin filatu amma. Nu keessa dhokatee kan nu diiguuf obsa fixannee jira. Jallaa keenya hin dhaga'inaa, hin laalinaa, irraas hin laalinaa. Garuu ija qaroon ofirraa eegaa. Ati kaaroo Oromoo jidduu jirtu xiqqeessuu danda'amnaan dhaabu. Kophaa rakkachuurra akka walitti dhiyaatanii irree uummadhaa. Oromoon gandaan, amantaan, shanyiin, hojiin hanga maatiitti jaaramuun haraamii miti. Garuu irree jaarmayaan horatan tokkummaa fi qabsoo Oromootiin diggaara. Cunffaa deema.